cunqurfamaadha. Maqaa saba kiyyaatiin hin daldalini. Maqaa amantii kiyyaatiin hin daldalini. Amantiin tiyya hanna saamicha hin deeggartu dhugaa fi walqixxummaatti amantii jedhanii dubbachuu eegaluun kun dhugatti waan hamilee namaa kennu jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan kanaa obbo Jawaar Mohaammed afgaaffii gabaabaa kuush miidiyaa hojii yookaan Tasfaayee waliin taasisan irratti dhimma abbootiin amantaa Islaamaatillee ta'eeti abbootiin amantaa garaagaraa manneen amantaa keessatti dhimma poolitikaa yookaan waa'ee siyaasaadhaa haasa'uudhaa uummata dura dhaabbatanii maarree kana godhadhaa maarree kana filadhaa jedhanii dubbachuun isaanii rakkoo guddaa gara fuula duraa uummata kana gidduutti uumuu akka danda'u xiinxala isaa lafa kaa'eetiin. Dirree masiidaa bakka humnoonni siyaasaa itti taphatan godhu hin hayyamu. Sheekotaa paastoroonni biroos akkasumas warri amantiilee kana keessa jiran lakki dhaabadhaa nurraa. Filanni keenya maali? Qamadii. Bara nama naa banarke Dr. Abiyyi na dhufe kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama. ብልጽግና ፓርቲ ያሸነፋል። ጨብጨቡ። dhaabadhaa nurraa siyaasa feetan deeggaraa garuu waltajjii amantii teenyaati irratti dhuftanii waan amantii teenya rakkisheessu waan amantii teenya busheessu hin dabarsinaa jedhanii dubbachuu eegaluun kun waan abdii namaa kennu keessaa. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya akka obbo Jawaar Mohaammed jedhutti dubbiin tuni warra siyaasaa kan isaan ammaan kanas keessatti paarsaatiin jiran kanaan morman qofaa osoo hin taane ummata guddaa gidduutti yookaan amantoota isaanii gidduutti balaa biraa dhalchuu akka danda'u tilmaameeti. Akka Jawaar Mohaammed jedhutti arras keessatti mana amantii kana keessa dhaabbatteetiin waa'ee dhaaba siyaasaa tokko kan dhaadessee ummataaf himtu yookaan taa'u taate namoonni dhaaba siyaasaa biraa kan amantii wal fakkaataa qabu mana san keessa yookaan mana amantaa yookaan masjida keessatti ummata kanaa wajjin tajaajilamuudhaaf yookaan sagaduudhaaf dhufuudha malaa jedha. Yeroo kanatti egaa mana kana keessatti wanni dubbatamu waa'ee paartii namni kun hin feene ta'uu waan danda'uuf jecha boriif iftaan ummanni gadi yaa'ee yookaan gamgam dhaabbateetiin masgiida piippii sanitti salaanne masgiida abaluutti salaanne waliin jechuun waan hafan qabne jedha. Kanaaf ammoo ummanni yeroo abbaan amantiidhaa tokko gadi bahee waa'ee dhimma siyaasaa dhaaba fedheetu masgiida yookaan mana amantii tokko keessatti dubbachuu eegalee dhaabbadhu jechuun danda'u akka qabu jala mureetima. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dubbiin tun dubbii jajjabduu ummanni qaamaa qalbiidhaan dhaggeeffachuu qabu waan taateef gaggabaabsinee isiniif dhiyeessineetiin jira dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaan afeerraa keenya. Filannoowwan hanga ammaatti gaggeeffamaa ture Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture keessatti hin mudannee fi hin mul'anne baay'innaanii waa'ee seekularizimiidhaan wal qabate keessattuu amantaa fi siyaasa walitti laaquu duula na filadhaa dhaabilee siyaasaa gurguddoo keessatti kiristaana keessatti musliima keessatti masgiida keessatti bataskaana keessatti akkasumas charchiiwwan garaagaraa keessatti paastaroota gurguddoo sheekota ulaamoota gurguddoo fi keessota gurguddoodhaan fayyadamanii wanti gaggeeffamaa jira jechuudha. Kuni dhiibbaa akkamii qabaata siyaasa biyya sanaa keessatti wal makummaa seera Itoophiyaa keessatti lafa taa'ee jira amantaa fi siyaasni wal adda jedhanii wanti sirriitti seera biyyattii irra taa'ee jira. Qeesonnis sheekonnis paastaroonnis waan kana gadi qabatanii itti deemaa jira sirriidhumatti. Kun qamadii filadhaa jedhaa kun mul'ata sulatti mul'ate yookiin raa'iin argee jedhaa kun immoo waggaa manaatiif iyyuu abjuun argee mootummaa kanatti bulcha jedha. Mee maalirraa haasa'aa jirraa wanta kana maaliif kaasanii haasa'u amantaa maaliif tuttuquu akka hin jennee fi viidiyoo muraasa walitti aanseen amantaa hundarraa iyyuu kallattii garaagaraatiin jiranii wal dhaggeeffachiisnee walitti deebinee dhimma kanaan wal qabsiisnee kan kaasnu ta'a. Filanni keenya maali? Qamadii. Qamadii waan bareedduu ngogoggottu. Qamadii teenya ni oomishanna. Bara nama naa banarke Dr. Abiyyi na dhufe na dubbise. Inni kun ni dheeraadha. Na ol jira. Wallaahi isin jeesoo mana barana. Kanaafuu namni kun nama yaadni isaa dheeraadhaati. Oromoofis isa kana wanni ga'an jiru. Biyyaafis amantiifis. Kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama. Badhaadhina jechuun sammuu teenya keessan ture manguddoo teenya badhaadhina yaa badhaadhina sangaa hadid diimate halaalan laallee nu bira fidee warra irraa nyaatu rabbi nu haa godhu. Rabbi nuus haa qajeelchu isaanillee rabbi haa qajeelchu biyya teenya nagee rabbi nu haa godhu balaa waliigalaa rabbi nurraa haa qabu. Mootummaan kun hara lamaan fila bakka kitaabaatti. Takkaa dirqiin dhufee fudhata takkaa biyyaa filata. Qotii fiidhaa rabbi kadhatan. Waan mootummaan nama gaafate kan nun dirqama. Haqa keessan ammoo rabbi kadhaaje. Kanaaf mootiin tokko ka duraan hajji goote booda ka biraa dhufe qabaluun hin danda'amu. Kan duraan jiru kana mootiin. Mallattoon isaa waan fedhaa ta'u. Mallattoon isaa waan fedhaa ta'u mootiin kanuma jiru kana isa. daawwattoota keenya kabajamoo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhaamsi gabaabaan qabnu guyyaalee amma dabran kana keessa ciidaa fi jum'aanillee wal qabatee haala tokko tokko ka mul'atuutu jira. Sunis masjidoota muslimaa minbara isaanii bakka khutbaan irraa godhamu waa'ee duula filannaatiif oolchuu takkaa'uu paartii siyaasaa wahii filadhaa jedhanii masjida keessatti
minbara irratti maayikii masjidaa fayyadamanii hawaasa muslimaa duula filmaataatiif oolchuun dogoggora guddaadha. Badii hamtuudha. Masjidni ka dhaaba siyaasaa kamiiyyuu miti, ka rabbiiti, ka muslimtootaati. Imaamni dhaaba fedhe deeggaruu dandayaa, barbaadus hoogganuu dandayaa, sun dhimma mataa isaati. Ammoo masjida fiduu hin danda'u. Dhaaba deeggaru san ka jaalatu san masjidaan alatti itti hirmaatee waan fedheef dalaguu dandayaa. Masjida rabbii keessa, masjida hawaasaa keessa dhaabni tokkollee nun dubbatamu. Badii guddaadha. Dogoggora hamaadha. Wallaalaan ta'uu, beekumsaan ta'uu. Namni akkasii sun, imaamni akkasii, kuxubaa akkasii dhaaba siyaasaa ibaluu filadhaa jedhu dogoggora guddaadha. Sirreeffamni itti kennamuu qaba. Masjidni kanaa olii, masjidni kanarra qulqulluudha, masjidni kanarra guddaa. Dhaaba siyaasaarra guddaa. Kama fedhe haa ta'u. Akkasitti beeytanii dirree masjidaa bakka humnoonni siyaasaa itti taphatan godhuu hin hayyamnu. Hin hayyamamu. Gowwaadha. Tanaaf imaamonni akkasii, khatiibonni akkasii dogoggora guddaa waan dalaydaniif akka sirrooytan waa'een tapha siyaasaa, waa'een tapha filannoo mooraa masjidaatiin ala akka ta'u gonkumaa achi keessa akkan seenne jajjabeessinee dhaamsa dabarsuu isin yaadachiisuu barbaanna. ዘንድሮ ምርጫም የሚቀጥለው ምርጫም ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በብልጽግና ፓርቲ ያሸንፋል። ጨብጨቡ። ስለ ዶክተር አብይ አህመድ ጸልዬ ተኛው ቀሰቀሰኝ። እንዲሁ ቀጥ ብለው 70 ተጽፎ አየሁ። ከዛ 30% ከ130 እና ከ170 ተጽፎ አየሁና ምንድነው ብዬ ስጸልይ ይሄኛው 70 የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ላይ የሚያሸንፈው ነው፣ 30 ደግሞ የተፎካካሪ ነው። ማን እንደዚህ ነገረ ኤጋ አኩኒ ወሬን ሞቱማ ከነ ደገረኒ ኪኒሞ ሞቱማ ከነ ፍለዳ ወረ ጀደኒዳ ኩኒሞ ሞቱማን ኩን ከነ ቆፈዩ ሚቲ ገና ፍለኖ ሰጥያል ፍዩ አከሞቱ ወሬን ራገኒዳ ኩኒሞ persentii 70 mootummaan kun akka mo'atu warreen raaganidha. Waa'ee amantaatii fi seekularizimii irratti yeroo baay'ee gaaffii sitti ka'a, keessattuu siin directly keessattuu gama warra ollaatii yeroo baay'ee gaaffiin kun isii ka'an arga. Akkamitti ilaalta? Har'abee ijjannoo keessirrichi nu kaasu waan kanarratti. Dhimma hiriyoo amantii fi mootummaa kana actually PhD keessaniin barachaa ture hangaan fannisee OMN hin dhaabinitti. Amma tokko hubannaa isaas nan qabaa. Balaa inni qabaachuu danda'us akkuma jijjiiram dhufee Abiyyi daansii amantii sana eegaleen waa barreessee isaan warra qondaaltota kanatti kan kennaan ture, booda immoo maxxansuun eegalee. Ammaaf uummata of cinaa hiriirsuudhaaf fayyaduu danda'a. Hojii baay'eetu hojjetame amantii fi mootummaa wal keessa galchuudhaaf. Keessattuu fakkeenyaaf balaa inni fide illee sii kaasuu danda'a. Warra Protestaantii irraa eegalame kaawunsilii ijaaruu maal jechuun hamma mootummaan amantii keessa seenuu hin qabne caalatti seename. Ka Ortodoksii immoo yeroo lola Tigraay san akkaataa itti qeessota Phaaphaasota itti mobilaayiz godhanii lola san keessatti hirmaachisan balaa guddaa fide. Tokko charchiin Ortodoksii bakka sadiitti akka dhoowwate daangaa sabaa irratti kan Tigraay fotoqee deeme. Kan Amaaraa fi Oromoo Phaaphaasonni adda bayan. Phaaphaasonni Amaaraa cinaan waraana faannoo cinaa dhaabbatee akka biyya alaa ba'es kan bosona galeessi jira jechuudha. Maaliif akkaataan amantii fi mootummaan ittiin deemu wal kabajee mootummaan tokko amantii hundarraa fageenya wal qixaarra taa'uu danda'u qaba. Amantii tokko ofitti qabee kan biraa moggeessuu hin qabu. Lammaffaa imaammata adeemsa heera mootummaa keessatti hoggansi amantiitii fi dhaabbileen amantii kallattiin yoo hirmaatan taate isaan jidduutti wal dorgommii hamaa uuma, mootummaa fi isaan jiddullee walitti bu'iinsa fida. Yoo yaadatte gaafa Abiyyi deemee Ortodoksii hagarnaaf jedhee balaa buusan dhiisi jechaa turre. Jibba Ortodoksii irraa qabnu miti. Maatii Ortodoksii keessatti guddadhee warri keenya Goorgisiidha qaba. Boodarra maal fide balaa guddaa walitti bu'iinsa charchii Ortodoksiitii fi sirna mootummaa fide haga ammaa wanni sun nagaan argame. Warra musliimaa irratti illee bal'inaan hojjetaa turan. Sheekota kana qabatanii gara kaadreetti sadarkaa jijjiiruutti. Ani qeesinis, paappaasinis, sheekninis paartii deeggaruu hin qabu hin jedhu. Haa deeggaru rakkoo hin qabu. Bakka lama walitti makamuu hin qabu. Tokko iddoo sirna amantii irratti bataskaana keessatti, charchii keessatti, masgiida keessatti hojii kallattii keessattuu hojii paartii siyaasaa fidnaan masgiida san charchii san balaaf uummata san addaan qoqqoodu walitti buusutti geessita. Lammaffaa iddoo teessuma mootummaatitti
sheeka qeesii paasterii fiddee achirraa akka amantii lallaban teessoo mootummaatirraa amantii akka lallaban yoo gootes balaa qaba jechuudha. Teessoo mootummaatirraa amantii lallabamuu qabu. Teessoo amantiitirraa siyaasni keessattuu siyaasni paartiidha. Partiizan politiks lallabamuu qaba. Waa'ee nagaa labsuun rakkoon qaba. Waa'ee uummanni araaramuu labsuun rakkoon qaba. Garuu Habtaamuu Dhiisaa Jawaar filadhaa. Habtaamuu Abaaraa Jawaar deeggaraa yoo kan jedhamu taate bakka amantiin lallabamuurraa sun rakkoo uumaa jechuudha. So wanni amma argaa jirru rakkoo akkamii uuma? Rakkooleen uumuu danda'u fakkeenyaaf amma tibba kana mootummaatu gara amantiitti dhaqee charchii keessaa masgiida keessaa lallabaa jira. Warra amantiin amanu keessa kan mootummaa san deeggaru hin deeggarree jira. Gaafa paartii tokko bakka buutee uummata fuuldura dhaabattee quraanaaf baayibila dhiiftee maanifeestoo paartii tokko dubbisuu eegaltu ummaticha xiqqoo qoodda. Uummata osoo hordofaa jiru sana. Uummata xiqqoo qoodda. Lammaffaa abbootii amantaa waggaa jennu they are the moral leaders of society. Warra mooraalii uummataa dura jiru jechuudha. Warra naamusni isaanii ilaalchi isaan uummataa qaban. Uummata isaan hordofu hundumaa uummata isaaniitti hidhatee salaatu. Uummata isaan wajjin waaqa ibsan ija takkaan laalu jedhamee eegama. Ija takkaan laalu karaa waaqaa barsiisu. Gaafa isaan waan paartii keessattuu paartii nama ajjeefama isaan turiisi paartii gaarii gaafa ta'e gaafa isaan lallabuu eegalan kabajni isaan uummata keessatti qaban gadi salphataa deema. Amma duula dheengadda masgiidoo keessatti ololli paartii godhamuun qabu jennee goone irratti yaadni tokko dhufaa ture maali? Waggoota dabran kana keessatti namni masgiida dhaqee salaatu lakkoofsi baay'ee irratti. Maaliif? Hoggaachi dhaqan gorsa. Rabbi gorsa amantii gorsa naamusaa osoo hin taane imaamaa fi kaadiree adda wallaalee namni. Kun bakka amantiinii fi abbootiin amantii uummata keessatti qaban onni uummataa keessaa baasaa deemaa jechuudha. Uummata addaan qoqqooda addaan baasa. Kabaja irrisa. Waan tokko sii dabala. Paastaroonni kun, sheekonni kun, qeesonni kun maaliif kana ta'an? Kan soomaman iyyuu hedduu isaanii garuu blackmail godhamaniiti. Akkuma gotti dhufanii maal godhan sitti fakkaate? Warra ijoo ta'an paastarootaa fi qeessotaa fi sheekota ustaazota kana maal godhanii? Osuma deemtu sitti dhufanaati miilaan deemta qeesii fi durgaa qeesii fi sheekii fi paastariin mallaqa guddaan qabu mire dhufanii paastar ustaaz akkamitti makiinaan qabdu akkamii miilaan deemta meeqoo seeni siin jedha gaafa qulfisi kennee makiinaa sana fakkaatummaa roofii gaafa kan baankii hojjarreen sii goone rakkoon jiru gaafa argatte kafaltaa siin jedha makiinatti makiinaas akkasitti bitaniif sanbooda gaafa paastari takka ustaazni suni gadi ba'ee mootummaa xiqqoma waa dubbate itti bilbilamee bar liqaan baankii suni odoon kafalamin waggaaf ji'a jagayeera meeqa sirra jira 400 sirra jira miliyoona tokko sirra jira gaafa jaaniin irrifataa jechuudha. Paastar guddaa ni beeku tokko fakkeenya maal godhanii makiinaa taaksii malee galchanii fi makiinaan taaksii malee galee baankiidhaan galee garuu waraqaan tokko hin jiru qabeenyi makiinaan sun qabeenya isaa ta'u libreen bakka biraa jira maaliif liqaadhaan waan dhufe magaalaa karaa bakka waggaa inni charchiidhaa bahu uummata duratti poolisiin dhaabsee abbaa qabeenyummaa fidiyanii hin qabu. Irraa buusanii miilaan akka gal godhan. San booda paastarii hundi harka kennee jechuudha. Sheekotas qeessotas akkana godhan. They blackmailed many of them. Kanaaf jala galchanii callisiisan. Callisiisuu qofa osoo hin ta'in akka lallabanis godhan jechuudha. Namoota ani beeku. Namoota uugama sabaa fi uummataa qaban bifa kanaan callisiisanii san qofa osoo hin ta'in gariin maal godhan faayidaa kanaan qabanii sheekota paastaroota maafiyaa dhibbaa digdama keessatti hirmaataa jiru jira bara. Maal godhan sitti fakkaate amma tokkoon si dabala fakkeenyaaf waan isaan godhan keessa dispiitiin biyya sanii tokko saamicha lafaatiin godhamaa jiru. Uummanni lafni keenya saamamee jedhee yoo kaabinee aanaatti kaabinee magaalaatti geesse sagaleen argatu. Kanaaf uummanni keenya egaa uummata dur irraa kaasee abeet jenna jedhee shimallis bira ol qajeela yookiin abii biratti ol qajeela. Gaafa isaan ol qajeelan sheekonni ustaazonni fi paastaroonni kun gurmaayanii isaan dura dhaquudhaan kasila ummata san bakka bu'anii ummata sanii falmuu qaban achi dhaqanii achi ummata sanii gadi falmanii jechuudha. Saamicha lafaa godhamaa jiru kana keessatti. Saamicha hannaa godhamu kabiraa wanni amma bari maqaa dha'uun nan saalfadhe I have the evidences. Wanni amma biraa godhan hoo abbaan qabeenyaa tokko hin butama maafiyaadhaan. Abbaan qabeenyaa sun dhugaa butame
Yookiin butameeti dhoofama. Yookiin immoo inni dhaba. Gaafa hidhame ustaazichi, paastorichii fi qeesichi jaarsummaa dhaqa. Jaarsummaa dhaquudhaaf abbaa hidhamerraa maallaqa fudhata. Tadaraaddaree dallaala ta'ee jechuudha. Jaarsi biyyaa osoo hin ta'in dallaala ta'eeti abbaa hidhee fi abbaa hidhame dallaala ta'ee dubbii fixuu osoo hin ta'in maallaqa oolchisee namicha hiisisee maallaqa nyaataa jira jechuudha. Kun abbaa amantii ta'uu hin danda'u. Kun amantii raksheessuudha. Kanaaf amma duula kan qabanaa jiru. Filannoo qofa irratti osoo hin ta'in wantoota biraarra amma kun akka paartii bilisummaa qofaatti osoo hin ta'in bara amma bulchaan aanaa kantiibaan qeesii mataa ofii qaba, sheekii mataa ofii qaba, paasterii mataa ofii qaba, dallaala maafiyaa mataa ofii qaba, ajjeeftuu fi ukkaamsituu qaba jechuudha. Tiima akka tiimatti hojjechiisaa jira waan kana. Abbootiin amantii silaa miidhaan uummatarra jiru akka dhaabbatu uummata jidduutti araarri akka dhufu gochuu hojjechuu osoo qaban. Baay'ee abbootii gadaas akkasuma godhan bara. Uummaticha mooral liidar dhabsiisan. Uummanni manguddoo isaatti akka namanne, abbootii amantii isaatti akka namanne, akka tuffatuu fi akka tufu godhee jechuudha. Kana rakkoo guddaan. Tole gaarii egaa waanuma ammatti naa kaaste kanaan wal qabatee immoo namoonni amantaa hundarra iyyuu jiran amantootas ta'ee ulamoonni gurguddoon akkasumas hordoftoonni amantaa sanaa kan ta'anii deebiidhuma waan kanaan wal qabate deebisaa turan. Ulamaan tokko yookiin immoo sheekni guddaan tokko waan deebisan dhaggeeffannee akkasumas amantaa birootirraa namni tokko waan jedhu dhaggeeffannee hiikaa maal qaba waan jedhu haa kaasu. Uummata gidduutti uummanni egaa akkana jechaa jiraate yookiin immoo ulamoonni egaa akkana jechaa jiraatanii waanuma duratti kaastesanii wal qabatee wantoonni isaan jedhantu jiru waan ta'eef sanarratti mee itti deebineetti haasofna. ማንም መጫወቻ ኑር እንደ ጎበዝ እንደ በስብከት ሞኝነት ኢየሱስን ተቀብለን ጭምት ሆነን እኮ ጭምት ሆነን እንጂ እኮ ጎበዝ እንዴት ነው እየታየን ያለ ነው? ውሃ ዘልዝለን እኮ የሰቀለን አራዶች እኮ ወደ ጌታ ቤት መተን እኮ ነው የማንም ውርጋጥ መጫወቻ ይሆን ነው። አሁን እዚህ የሐሰተኛ ነቢያት ጉዳይ አሁን ነብይ ጭሮ የሚባል አንድ ነገሩ ነብይ የእግዚአብሔር ነብይ አይደለም፣ ግን የባውል ነብይ ነው። የሐሰተኛ ነብይ የጣውት ነብይ ነው ሰውየው። ስለ ምርጫ የተናገረው ነገር የአሁኑንም ምርጫ የሚቀጥለውንም ገና የሚመጣውንም ምርጫ ኤክስ ያሸንፋል ምናምን አይነት ጨዋታ ይጫወታል። እኔ ማንም ያሸንፍ ጉዳይ አይደለም፣ ግን ይሄ ህገ መንግስትን በሟርት እንደመናድ ይቆጠራል። መታሰር ያለበት ሰው ነው። በነገራችን ላይ በጣም እኮ ነው የሚደንቀው። ምን እንደሚሰማችሁ አላውቅም። ወንጌል አማኙ ግን አረባካችሁ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት የሐሰተኛ ነቢያቶች ጉዳይ እኮ እኛም በማህበረሰብ ውስጥ እኮ ተሸማቀን እንድንኖር እኮ ነው እየሆነ ያለ ነው ጎበዝ። እንዴት ነው ይሄንን ማውገዝ ያቃተን? እንዴት ነው ይሄንን ከሐሰተኛ ትምህርትና ትንቢት የሚጠብቀን ተቋም ያጣ ነው? እንዴት ነው? በጣም እኮ የሚገርም ኤጋ ከነፈካተ ቪዲዮሌን ባየቱ ጅሩ ቪዲዮኒ ሙራስኒ ባይ ላይክ ሚዲያሌ ገረገራት irratti socho'aa jiranii kanneen immoo kan miidiyaa yookiin feesbuukaa fuula barruukkee irratti kan maxxanfamu baay'eetu jiru. Namoonni achirraa hordofuu danda'u guutuu isaanii baay'eedha. Viidiyooleen kallattii garaagaraatiin ba'an jechuudha. Abbootii amantaatiin hordoftoota amantoota yookiin hordoftoota amantaa sanii warreen ta'aniin viidiyooleen akkanatti dalagamanii sirreeffamni akka itti kennaman gaafatan jiru. Waan kanaan wal qabatee amantoonnii fi bakka buutonni amantaa sanaa yookiin immoo abbootiin amantaa sanaa dhimma kana balaaleffachuu qofa osoo hin taane heera mootummaa Itoophiyaa keessatti keewwata 11 jalatti sirriitti caqafamee kaawwamee jira. Iskiriin irratti deemaa jira. Namoonni baay'een sirriitti dubbisuu danda'u. Warreen heera mootummaadhaan argatanii dubbisuu danda'u warreen hin dandeenye garuu asirratti kaawwamee jira jechuudha. Keewwata sadiin gargar qoodamee mootummaan amantaan qabu amantaa fi mootummaan gargari. Amantaan mootummaa keessa dhimma mootummaa keessan seenu mootummaanis dhimma amantaa keessan seenu wanti jedhu sirriitti jala sararamee kaawwamee jira jechuudha. Mee kanaan wal qabsiisiitii wantoota ulamoonni fi namoonni hordoftoota amantootaa ta'an waan kana wal qabatanii kaasan kuni hiika maalii qaba jettee yaadda? Kuni baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amantii fi amantoonni tikfachuu qaban. Bakka maafiyaan itti dhokatu. Bakka waa'ee siyaasaa qofaa miti waan paartii siyaasaa deeggaruu qofaa miti. Paastoroonnii fi sheekonni qeesonni hedduu miti. Muraasa ta'an qondaalota mootummaa wajjin ta'uudhaan hojii saamichaa, hojii ajjeechaa keessatti hirmaachaa jiranii jechuudha. Kuni maqaa amantii balleessaa jira. Kuni maqaa uummata balleessaa jira. Keessattuu uummanni keenya Pirotestaantii dammaquu danda'uu qaba. Gareen tun dur maqaa Oromoo jala dhokatteet maqaa Oromoo sochootee hagamta akka maqaa Oromoo akka xureessite uummanni keenya keessatti kan Finfinnee hin beeku. Namoonni muraasni baadiyyaatti Oromoo saamaa Oromoo ajjeesaa maallaqa achi fidan.
Finfinnetti ittiin caffaraa kuni mootummaa Oromooti nuti Oromoo dheechaa namni kuni mootummaa Oromooti baalagizee jedhee Oromoo hundi walirratti akka jibbu ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu godhe. Amma immoo paastoroota muraasatti fayyadamuudhaan akka waan kuni mootummaa Pirootestaantiidhaa ta'eetitti akka himamu. Ijoollee Hinduu bara warri amma nuti raajii maal jedhan kun tokko tokko kan bitame jira. Tokko tokko kan barandaarraa kaasanii lafaaf manaa fi waa hunda kennanii fi amma gurbaan duriyyaan tokko hin jira inni gadun bawee sabumaa fi amantii arrabsaa oolu qondaalonni mootummaa qofa waan faarsuuf lafa bal'aa kennanii Finfinnee irratti. Namni amma taa'ee hoggaa laalu nama duriyyaa akkasiisan namni kuni akka bakka bu'aa amantii saniitti waan fudhatamuuf namni ilaalcha farra Oromoo akkuma develop godhetti ilaalcha farra Pirootestaantii develop godhaa jira biyya san keessatti. This is dangerous. Kun ummata keessatti agartee maal gooti baalagee yeroo hunda gaafa inni ijoollee irraa kaasee maal gooti dhayitee qe'ee namaa dhagaa darbitee fiidee maatii jalatti dhufti. Warra dhagaa itti darbame immoo dhagaa hoggaa darbu maatii wal dhadhaa. Kunis amma wanni amantiidhaan godhamaa jiru kun amantii fi amantoota walirratti kan xureessu waan ta'eef warri amantii san keessa jiran warri Pirootestaantii haa ta'an warri Musliimaa siyaasa feetan deeggara garuu waltajjiirra hoggaa teessan namoonni amma warri raajota jedhan sun dhuunfaanii miti kan dubbataa jiran bara. Uummata duratti bakka silaa sagaleen waaqaa dhugaan waaqaa itti lallabamutti waan hin fakkaanne waan waaqannatti garsiise jedhanii waan hin fakkaanne godhuun kun tokko amantiin sun kabajaa akka hin arganne godha. Lammaffaa amantoota sanii fi warra biraa gidduutti rakkoo uumaa deema. Badiin mootummaan hojjetu sun immoo akkuma Oromoo irratti dhiibamaa ture Pirootestaantii irratti akka dhiibamu godha jechuudha. Kan Oromoo rabbi nu gargaaree nus tattaafannee bara dabre kana haga tokko sirnicha kana sirna Oromoo bakka hin buune sirna maqaa Oromoo uffatee garuu Oromoo iyyuu miidhaa saamaa jiru. Amma akka deliberately godhu warri qondaalonni kunis warri paastoroonni muraasni kunis garuu kan Shawaa Lixaatti dhumaa jiru kan Wallaggatti dhumaa jiru Pirootestaantii miti. Kan hidhaa keessatti kan Burraayyuutti baay'isaan faani fiixaa turan eenyuun addatti faayidaan Pirootestaantii paastarri namni lamaa sadii duroomuu danda'an. Duroomanii samii irra deemaa jiru. Uummanni amantii sun hordofu garuu kan har'a qaaloomina jireenyaatiin rakkataa jiru. Kan har'a dhiibamaa jiru. Kan amma rakkataa jiru uummatuma hundaa. Uummata Pirootestaantiiti, uummata Musliimaati, uummata hunduu jechuudha. Kanaaf sheekota paastoroonni biroos akkasumas warri amantiilee kana keessa jiran lakki dhaabadhaa nurraa siyaasa feetan deeggara garuu waltajjii amantii teenyaati irratti dhuftanii waan amantii teenya rakkisheessu waan amantii keenya busheessu hin dabarsinaa jedhanii dubbachuu eegaluun kun waan abdii namaa kennu keessaa wantoota biyya abdii namaa kennu keessaa asitti immoo maqaa saba kiyyaatiin hin daldalinii maqaa saba kiyyaatiin hin ta'u. Ani baalagizee miti baalagizeenii namoota muraasa. Ani cunqurfamaadha. Maqaa amantii kiyyaatiin hin daldalinii. Amantiin tiyya hanna saamicha hin deeggartu dhugaa fi walqixxummaatti amantii jedhanii dubbachuu eegaluun kun dhugatti waan hamilee namaa kennu jechuudha.